Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Ab gaaffii irra caalaan keessan nagaafataa turtan akkaataa TikTok live irratti gastii cuufame yookaan immoo gastii isiniif banamuu dide itti sirreessan gastii irra caalaan keessan isin rakkisaa jiru to unlock complete host growth program waan jedhu irra caalaa keessanitti agarsiisaa jira. Gaaffii namoonni baay'een keessan nagaafataa jirtan haala kamiin sirraaha kan gastiirra yeroo tuqame barreeffama akkasii fidee TikTok irratti live gastii hin qabne haala kamiin sirreessuu dandeenya ka jedhu irra caalaan keessan nagaafataa turtanii anis deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Karaa 3-4 karaa ittiin sirreessuu dandeenyu bal'inaan waliin ilaalla. Yeroo mara egaan kan isinitti immoo viidiyoo kana daawwataa obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribein kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe ka jettu kana tuquu hin dagatinaa. Subscribe gurraachoftee jirtu kana obboleeyyan haaraa taatan subscribe erga gootanii booda mallattoo beelii achumatti isinii ba'u kana irra tuquudhaan mallattoo beelii kana irra tuqxanii all ka jedhu ka jalqabaa irra yoo keessan barnoonni chaanalii kanarratti yeroo mara maxxanfamu yeroodhaan isin dhaqqaba. Erga all irra keessanii booda laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Laayikii gochuudhaan eegalaa isiniin jecha laayikiin kun waan sakandii xiqqoo namatti fudhattu warra viidiyoo dalaguuf immoo haamilee guddaa kan taatu. Kanaafuu laayikii tuquudhaan eegalaa isiniin jecha. Egaa gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu sababni TikTok live irratti gastiin ofii ta'uuf yookaan immoo sababni inni gastiin hin qabneef maali? Gastiin maaliif live TikTok irraa dhabama ka jedhu akkasuma furmaanni isaa akkaataan itti sirreessan haala kamiin sirreessuu dandeenya ka jedhu sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee gastii sababni inni gastii hin qabneef waan sadiif gastii dhabuu mala. Waan sadan sana tartiibaan 1 2 3 waliin jennee ilaalla. Fooloon keessanii akkuma tokko ol darbinaan live seenuu dandeessu. Live erga seentanii booda irra caalaan keessan gastii hin qabu waan jedhu gaafataa turtan. Subscribe kuma ol qabatanii gaa yeroo live qopheeffatanii go live kana tuqxanii seentan gastiira yeroo isin tuqxan to unlock complete host growth program waan jedhu namoonni baay'een natti agarsiisa waan jedhu dubbataa turtanii. Kanaafuu furmaanni isaa maali ka jedhutti seenuu keenyaan dura live irra seenee al takka waan xiqqoo isinitti agarsiisee gara fuula duraa haa deemnu. Live yeroo seentanii gaa gastii nama galchuu barbaannaan gast host jedhee jala sana jira. Erga live irra seentanii booda host ka jedhu kunis gast ka jedhu kunis jala jira. Gasti irra yeroo isin tuqxan nama dhufee isin daawwataa jiru yoo feetan invite gochuu dandeessu yookaan immoo yoo inni isin gaafate accept gootu jechuudha. Gasti irra erga tuqxanii booda haala kanaan namni asirratti isinii bahu invite gochuudhaan seensiftu jechuudha. Gariin garuu yeroo isin irra tuqxan gastiin sun isiniif bahuu dida yookaan immoo ni daalachaha jechuudha. Akkasuma yoo daalachaa'uu dhiisellee yeroo isin irra tuqxan gastii sanarra yeroo isin irra tuqxan to unlock complete host growth program waan jedhu fidee kaa'a jechuudha. Gastii kana banuuf jalqaba host growth programii yookaan immoo seera TikTok guuttachuu qabda waan jedhu fidee as kaa'a jechuudha. Host growth program waan jedhu guuttachuu qabda waan jedhu fidee gubbaarra kaa'a hin galchuu jechuudha. Daalachaa'ee ta'a gastiin illee jala. Yeroo isin irra tuqxan immoo barreeffama akkasii kana gubbaatti fidee kaa'a jechuudha. Sababni inni barreeffama kana fidee kaa'uuf maali? Akkasuma haala kamiin sirreessina isa jedhutti haa darbinu amma 1 2 waliin jennee karaa 3 sirreessuu dandeenya. Why don't I have guest option on my TikTok live? Maalif gasti hin qabne TikTok live kiyya waan jedhu gaaffii namoonni baay'een gaafatanu. If you cannot see the guest option on TikTok, yoo guest option yookaan immoo yoo TikTok kee gasti hin qabanne, it likely means that your account doesn't meet the criteria for accessing this feature. Kana jechuun accountiin TikTok keeti seera ta'e hanqatee jira yookaan immoo waan inni hin guuttannetu jira jechuudha waan jedhu fidee as nuuf kaa'a. Wanti inni hin guuttanne wanti guuttatamuu qabu yookaan wanti sirreeffamuu qabu maali ka jedhu tokkorraa haa eegallu. Inni tokkoffaan fi inni guddaan your age umurii kan kee jedha. TikTok let users age 16 and above launch live stream on TikTok. TikTokin kan inni eeyyamu waggaa 16 yookaan immoo sanaa ol yoo taate live seenuu dandeessa. If you are under 18 and live in a region where the age of majority is 18 years, you may not see some feature including the guest option. Kana jechuun fakkeenyaaf umriin keessan 16 fi 17 yoo tahe haga 18 ol dabarfattanitti TikTokin hin eeyyamu jechuudha. Gastii dirqama waggaa 18 ol ta'uu qaba. Waggaa 16 biyya tokko tokkotti live ni seensisaa garuu gastii hin qabu jechuudha. Kanaafuu inni tokkoffaan waggaadha jechuudha. Sirraa'uu hin danda'u yeroo baay'ee. Inni lammaffaan outdated version of TikTok.
If you have not updated TikTok for quite some time, you should be prepared for glitch like this. Yes, the absence of the guest option may not be more than a glitch of your app is not updated. Inni guddaan inni tokko kan irratti xiyyeeffachuu qabdu. Kana jechuun yoo TikTokin keessan guyyaan irra darbe osoo hin haaromsin turtan akka inni gastii hin qabaanne godhaa jechuudha. Kanaafuu warri TikTokii keessan hin haaromfanne filannoo lammaffaa kana fayyadamuudhaan TikTokii keessan aappicha haaromsuu qabdu jechuudha. Sanaan ala TikTokiin keessan yoo gastii hin qabaanne kanaaf ta'uu hin malaa jechuudha. Kanaafuu dirqama TikTokii keessan haaromsuu qabdu jechuudha. TikTokii haaromsuu dhabuun akka gastiin irraa dhabamus ni godhaa jechuudha. Kanaafuu outdated version of TikTok yoo TikTokiin guyyaan isaa irra darbe osoo hin haaromfamin ture TikTokiin sun maal dhabuu san mala gastii dhabuu isaatu ni malaa jechuudha. Kanaafuu dirqama TikTokii keessan haaromsuu qabdu. TikTokii haaromsuudhaaf Play Store irra seentu. Play Store bilbila keessan irra Play Store irra seentanii Play Store irra yoo feetan gubbaadhuma irratti TikTok jettaniituma sarchii godhattu. Gubbaa kana irratti TikTok jettanii sarchii godhachuudhaan TikTokiin keessan yoo update jedha ta'e dirqama update gochuu qabdu jechuudha. Furmaan isaa kana qofaa miti ganaadha. TikTokii kana irra tuqxanii upgrade gootu yookaan immoo ni haaromsitu jechuudha. Amma ani story fi update qaba kana jechuun haaromuu barbaada jechuudha. Update kana irra tuquudhaan haaromsuu qabdu. Yeroo tokko tokko update irra yeroo tuqxa yoo isin dide profile irra tuquudhaan achuma Play Store irra profile keessan irra gubbaarra tuqxanii manage app and device ka jedhu irra tuqxu. Yoo haaromsuu isin dide sanaan booda isa gidduu fayyadamtu updating app yookaan update app jedhee asitti isinii kaa isa irra tuquudhaan cancel all gootanii kaatanii yookaan immoo update all gubbaadha gootanii kaatanii cancel all sanaan booda update gootu jechuudha TikTokii yoo akka carraa ta'e isin dide. Kanaafuu dirqama haaromsuu qabdu yeroo yeroodhaan baatiidhaan isa ta'u yeroo haga ta'e ta'een TikTokii keessan appii isa update gochuu qabdu jechuudha. Canceliif openii ta'uu qaba malee updateif uninstall ta'uu qabu jechuudha. Yeroo mara haaromsuu qabdu jechuudha. Update irra tuqxanii yeroo mara TikTokii keessan appii isa haaromsuu qabdu. Yoo haaromsuu baattan waan akka gastii kun irraa dhabamaa jechuudha. Uninstall fi openii ta'uu qabaa jechuudha. Furmaanni inni sadaffaan yoo bilbilli keessan gastii hin qabne sababni inni ta'uu maluuf too much cache in any app can hide the app from functioning properly. Yoo cachein heddummaatee akka inni sirriitti hin dalagne godhaa jedha appii kamiyyuu. The absence of the guest button sababni gastiin irraa dhabamuuf can also be caused by too much unnecessary cached. Cachediin adda addaa irra heddummachuudhaan gastiin irraa dhabamuu qabaa jedha. So data stored in the app. Cachein sun faayidaa tokko hin qabu garuu akka gastiiniif wanti adda addaa irraa dhabamu taasisaa jechuudha. Cache kana dirqama qulqulleessuu qabdu jechuudha. Cache kana qulqulleessuuf maal gochuu qabdu isa jedhus itti deemna. Kanaafuu inni sadaffaan maal gochuu qabdu gastii sana banuuf cache qulqulleessuu qabdu jechuudha. Cache kana qulqulleessuuf karaa lama sadiin qulqulleessuu dandeessu. Inni tokkoffaa asuma TikTokii irraa qulqulleessuu ni danda'ama. Kanaan dura viidiyoo isaa dalageen ture asuma TikTokii kiyya jala ni jira. Karaan inni guddaan garuu settingii bilbila keessanii irra seentu cache qulqulleessuuf. Settingii bilbila keessanii irra seenuudhaan gara appii deemtu jechuudha. Cache isa qulqulleessuuf. Settingii bilbila keessanii irra erga seentanii booda as jala apps waan jedhu barbaaddattu. Apps qofa jedhee jira. Apps ka jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa deemtu. Sanaan booda manage appii yoo isiniif fide manage appii tuqxu yookaan immoo bakka appiin hundinuu bakka takkatti isiniif banamu irra inninu isin geessaa jechuudha. Abacaadhaan tartiibaan jira waan ta'eef gara mana taatti gadi bu'uudhaan TikTokii barbaaddattu jechuudha. Gara gajjallaatti gadi buutanii sirriitti TikTokii barbaaddattu. TikTokii erga argattanii booda appii kana keessaa TikTokii irra tuquun gara fuula duraa adeemtu. TikTokii kana irra tuqxanii gara fuula duraa adeemtu. TikTokii irra tuqxanii erga gara fuula duraa adeemtanii booda asirra storage ka jedhu irra tuqattu jechuudha. Storage isii jettu kana irra tuquun gara fuula duraa adeemtanii clear data fi clear cachein yoo gubbaa jiraate gubbaadhumarraa clear cache tuqxu yoo gara gajjallaa jiraates akkasuma. Cache jechuun isii kana. Kanaafuu clear cache isa jedhu tuqxu malee clear data tuquu hin qabdan. Ammallee irra deebi'een isinitti hima clear data tuquu hin qabdan. Clear cache isa jedhu kana malee isa kanatti bu'uu hin qabdanu. Clear dataatti bu'uu hin qabdan. Clear cache ka jedhu kanarra tuquudhaan clearii gootu jechuudha.
Osoo asirraan qulqulleessii yoo TikTok irraa ilaaltan clear cache kana jechuudha sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan asiis qulqulleessuu dandeessu waan ta'eef sarara sanan tuytanii setting and privacy jedhee as jira setting and privacy kana tuquun gara fuula duraa deemtu. Erga gara fuula duraa deemtanii booda gara gajjallaatti as dhufuudhaan maal gootu free up space waan jedhu jira free up space ka jedhu kanarra tuytanii gara fuula duraa deemtu jechuudha. Sanaan booda cache jedhee jalqabarra jira clear ka jettu fuula dura isaa jirti clear kana tuquudhaan asirraayis kansiliif clear isinii fida clear gochuudhaan asiis qulqulleessuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo aappichumarraa clear cache ka jedhu yeroo isin tuytan 200 wayi ture naan jedha kan koo duwwaa godhaa jechuudha. Amma qulqullaa'ee jira. Kana jechuun TikTok irraas amma yoon deeme qulqullaa'aadha. Sarara sadan tuqee settingii tuqa. Sanaan booda gara gajjallaatti gadi buuhuudhaan free up space isii jettu kana tuqeen gara fuula duraa deema. Keechiin asii duwwaa ta'uu qabaa jechuudha. So furmaanni inni sadaffaan sababni gastii dhabuuf yookaan immoo fiicharii adda addaa kan inni ofirraa hanqisuuf yoo kana dhabeedha jechuudha. Yoo kun qulqulleeffamuu dhabe gastii dhabuunsaa ni mala jechuudha. Kanaafuu sababa kana sadaniif TikTokiin nama tokko yeroo inni live seenu gastii dhabuunsaa ni mala. Yoo kana sadaniin isin dide reportiidhaan sirrahaa jechuudha. Kana sadaniin isin dide taanaan reportii immoo haala kamiin akka goone reportiidhaan sirreessinu barnoota ittaanuun sirriitti isinii qabadhee dhufa. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.